Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hundumti keessanuu nagaa keessanii baga nagaa taatan jedha. Har'aa aappii tokko isiniif qabadhee isiniif dhufee innis warra bilbila iPhone fayyadamuuf. Innis aappiin kun maali? Akkaataa Facebook irraa takka YouTube irraa viidiyoo ittiin gadi buufatanidha. Itti aansuudhaan gama Play Store deemna. Asirratti document jennee hin barreessinaa jechuudha. Irratti cuqaasnaa. Sanbooda directii aappii nuuf fida. Aappii kanarratti hin cuqaasnaa gadi buufannaa jechuudha. Document kaja'u kana. Sanbooda keessaa baana. Dokumentiin akkuma argitan kan nuuf bu'ee jira. Aappiin kuni aappii hedduu filatamaadha. Bakka argitan kana isa sarara sadii qabu kana gama gadii harka mirgaa ittiin tuqna. Bakka sarchii jedhu kanarratti hin barreessinaa jechuudha. Save from net jennee hin barreessinaa. Sanbooda save from net akkuma argitan kana barreeffannee jirra. Go jennaan. Gara Google nu fidee sanbooda akkuma argitan kana bakka mirra naannawaa jiru kana YouTube video download kaja'u kanarratti yeroo takkaaf hin cuqaasna. Akkuma argitan kana akkanatti nu fidee jechuudha. Yeroo inni akkanatti nu fidee keessaa ba'anee takka gama YouTube takka immoo gama Facebook viidiyoo daawloo godhachuu barbaadnu san gamas deemnaa jechuudha. Yooniif gamas deemnu viidiyoo Facebookaas ta'ee akkasuma YouTube irratti viidiyoo barbaannee gabbuufachuudhaaf akkuma argitan kana kun amma fakkeenyaaf YouTube irra jechuun viidiyoo kana gabbuufna. Viidiyoo kana mallattoo bakka share godhaniin kana jalaa fi gubbaallee hin jira hin tuqna. Sanbooda linkii isaa koppii godhannaa jechuudha. Keessaa baana kunoo bakka reefu sanitti deebinaa jechuudha. Bakka aappii reefu buufanne san save from net bakka jiru kana jechuudha. Dokumentii keessa seenne asirratti koppii isaadhaa gabbuufanna. Akkuma argitan kana nuuf barbaadaa jira. Obsaan akkuma argitan kana kunoo viidiyoo nuti reefu koppii godhannee asirratti nuuf bahee jira. Isa irraa gubbaa kanarratti viidiyoo buufachuudhaaf isa irraa gubbaa kana yeroo tuqnu kana nu dhufa saayizii isaa jechuudha. Achirratti takka tuqna. Sanbooda daawlood bakka jedhu kana. Isa daawlood jedhu kanarratti yeroo takka cuqaasnu akkanatti nu dhufa jechuudha. Yoo haaree taate. Sanbooda yeroo inni akkanatti dhufu enter bakka jedhu san yeroo takkaaf irratti dho'inaa jechuudha. Kunoo viidiyoon daawlood nuuf tahaa jira. Viidiyoon daawlood tahaa jira. Akkuma beektan aappiin kun akka malee bareedaadha. Yoo akkuma ani asirra kaa'e kanatti hordoftan viidiyoo barbaaddan kan hanga feetan jaalattan gabbuufachuu hin dandeessanii. Maaliif iPhone kuni hedduu rakkisaadha viidiyoo buufachuu fi waan garagaraa Facebook irrattis ta'ee YouTube irraa gabbuufachuudhaaf maallaqa faasi gaafata. Fakkeenyaaf amma YouTube irraa gabbuufachuu barbaadde maallaqa si gaafata jechuudha. Kuni amma akkuma argitan kana gama jalaatitti nuuf gabbuusee jira. Irraa deebinaa daawlood faayila keessa seennaa jechuudha. Kun akkuma argitan kana viidiyoon nuti reefu koppii godhanne san asirratti nuuf gabbuufamee jira. Viidiyoon reefu achi dhufne kana gabbuufna. Sanbooda gama kaameeraa gabbuusuudhaaf achi yoo tuqnu gad deemna share bakka jedhu kana.
sheer bakka jedhu kana yoo tuqnu akkanatti nu dhufa jechuudha. San booda kunoo bakka amma irra deemaa jiru kana seef bakka jedhu kanarratti yoo cuqaasnu daarektii gama kaameeraa fuula kaameeraa keenyaati irratti gadi bu'ee jira. Fakkeenyaaf amma kunoo ilaalla viidiyoo reefuu san nuuf gabbuufamee jira jechuudha. Asirratti nuuf gabbu'ee jira. San booda akka feenetti yeroo gartee onlaayinaan alatti fiilmiis ta'ee waan feenee asirratti daawwachuu dandeenya yookaan ammoo gama biraatiin yooniif sheer godhuu barbaaddellee akkanatti gabbuufachuu dandeessa. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota Fazakir Tube akka gartee barumsa bareedaa irraa argattan abdii guddaa qaba. Asumaan subscribe nuuf godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.